Duniyaan nama agartee miti yoo aara san dafee irraa if duuba deebi'ee if argu. Isin galee addi ni jarjara maaliif akkasii hin beekne jarjara kana warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama jirra jirtu ilmaan Oromoo kan addunyaa mara irratti argamtan hundi keessanuu salaamtaan teenya tan jaalala tan onni irraa burqite isinaa geessu isiniin jecha akkami nagaa fayyaadhaa jirtanii jirra kun alhamdulillah arraan nugi bakkaan nu go'isumaa beeka warra agartee miti khayriin dhufee khayriin xumuru rabbiin waa taasisu akkamisin nagaa qabdanii fayyaadhaa khaleessa maalirra akka turrees gaa quba qabdan walumaanuu quba qabnu ta'a. Mega arras faramaalin dhufee jechuun keessan hin oolu. Inshallah waanin dhufeenis gaa walumaan ka agarru ta'a. Khaleessa gaa abdii hedduu takka anaannatee sumaa fi birraa baasee duniyaa jee akkasitti mashaqqaa meeqa agartee miti. Viidiyoo irrattis bilbilaanis hattaa bilbila hundanarra cuccufee arrallee guyyaa arraa kana barbaadee bilbilaanis dawwalee eessa jirta jeeni bilbila narraa kaasuu didi. Naafeeti wal jinaasa'uun keenya gaafa duniyaa mana deebifte malee waliin hinaasoinuu kanaan jawte abdii. Maaliif gaa waan godhaa ture duniyaa tanaas harkaatuma jirtan hordoftoota keenya. Duniyaan tunis ilmoo namaati. Isiin tun haadhee humna qabaattee firraa dura dhaabbattee firraa qabuudhaaf intala dhalaati. Ilma dhiiraa hin taane isiin tuni akkasi gaa. Maaliif kuntee jenneetuma nutis kawaan kana godhu jirruuf haalli kun eessa deemaa maaliif hin dhaabbanne jenneetuma halkanii guyyaa itti yaaddoo keessa jirra. Arragaa duniyaan mana isii dhaqeetiin ture guyyaa har'aan tanaa kana sa'a 9 fi maalirratti mana hin jirtu. Illee yeroo sanarraa hin kaastu ammas bilbila nin bilbilaaf fuula keessan duratti fuula daawwattootaa duratti nin dawwalaaf. Duniyaanis gaa mee waan isii irratti manaa baase waan itti miidhamtes miidhama keessan anaatu si fayyisaa kanama fayyisu rabbuma sababa ilma namaati haakimaas sin geessa jeeniif hin ayyamne. Hordoftoota keenya gaa akkuma beekamutti isinis manaa hin deeminii haakimaas sin geessa jennaan laafaraan keenya haakima nan geessiniiti. Ani gurbuma kana qofa akka inni natti hin deebine narraa lubbuuti yarraa mansuula ta'uu ni dandeessaa inaan jette. Duniyaa teenya inshallah nin ta'a jeetiin qoma dawdhee agartee miti badii abdii hundaa'oo ana kasi fayyisu jeeniitiin itti himee ture hordoftoota keenya. Arragaa isinis obboleettii siitii wajjin deemtee jaan micoota akka dhufee fuudhee jaanii micoon dhuftee fuutee obboleettuma siiti. Amma duniyaaf dawwalee duniyaanis maal akka jettu khawlu hin barruta hordoftoota keenya hanga dhuma viidiyoo keenyatti nufaana turan afeerraa keenya asumaan duniyaa fi bilbila nordofa. Ya Allah ya Rabbi gaa khayru magod ya bo bilbilli si bizi ya Rabbi anuma dararamee isaan maal ta'an isaan nagaan firraa jiraachuu jiranii hordoftoota keenya. Maaliif gubadhe anummaan kun gurraachome halkanii guyyaa qaatiraa dhaa wajjin hirriba dhabee yoon gachiise wallahi waa'ee isaanii kanaan haasa'u hirriba keessaa namni na bira jiru gartee maal taatee maaltu si mudate saa gurbaa dubbii akkamiitu si mudate yoo gachiistee hirriba keessaas wanni haasa'utu waa'uma jireenya namaati abdi maal jetteeti haasa'uta maal taatee naan jechaa jiran namninis. Hordoftoota keenya ilmi namaa tokko kan dogongorreen jiru dogongorreen dhufa garuu dogongora kana isiin beeteeti inni nuuf wallaale arra silaa kanumaan an keenya jeeni eeguututu wallaalee anuma kanaa ugartee miti kara bira achi oofu jira hordoftoota keenya. Mee ilmi namaa kamuu taanaan nis ni dogongora san keessattis ifis ni arga eemaa dogongoraa miti arraba ilkeen kun wallawan. Sinigale arraba ilkeen wallawan sanirraa kan kee maalii fi tamam jeette yaadu qabda. Maaliif badiin tun dhuftii qofa isoon taane balleessee badii tana akkamittiin xumuraa jee yaadudha. Sigale akkasiin ta'a akkanaan ta'a miti. Silaa gaafa aarri dhufu san nuu bachiisanii kun hundin dhufu isinis manaan baatu inninis manaan ba'u. Amma isin ammoo
akkana fakkaatutti sodaa isaatiif yoo mana kana keessatti kanatti ol deebu taate dheengaddagaa viidiyoo isiin tumnee isa manaa itti baafne san qilleensa gubbaa isii gabbuuse maaliif gurbaa kana gaa viidiyoo san laalee amma ammatti garaan gubatee manumattuu deebi'ee yoo waana godhaa jetteeti wayina godhaa jettee shakkitee firraa buufteen taltii sammuu qabdi maashaallah iti yaa godhuufi jarjaruun kun gaarii miti isin galee jarjaruun gaarii miti namni jarjaru woomantaan irra muda dhaabbata saniifuu gaa bilbilli isaanii yeroo meeqa yeroo lamaffaa dawwalee bilbileetiin biizii jaa ammallee numaan bilbilaaf rabbi khayrii haa godhu hordoftoota keenya gaa isinis du'aa nu godha alhamdulillah yaa rabbi umman khayritti haa xumuru hordoftoota keenya waan akka malee bardubbii hin fakkaan waan fakkaataatii miti kun rabbi karuma khayri rabbi haa fitu gaa namni mana namaa jiru kun beeytaa ya Allah bilbileen kaastu ammallee hordoftoota keenya gaa akkuma beekamutti wallahi bilbilan irraa kaasutti hin jirtu faraan maaliif waan kana deemtee hubachuu dhabdee maaliif agartee miti bakka isiin seente akkamitti deemtee laaluu dhabdee jettanii isinilleen nagaafachuun keessan hafa hin qabu anarrels baruus jalaanaaf maaliif hin jalaanaafne bakka isiin seentu dhaqee maaliif akka isiin kana godhu jirtu maaliif akka bilbilan irraa kaasuu dhabdes inshallah viidiyoo itti aanu irratti akkumaan isiniif dhiyeessu asumaaniin isiniif dhaama maaliif kuntee yaanni kun maaliif dhufee maaliif manaa baatee jira hundaa walumaan ka agarutaa isinilleen du'aa nuuf godaadha rabbi haa laaffisuu isaan kana jidduudha rabbiin balaa haa qabu waan akkanatti asiifichi deddeemee jaarsaa fi jaartii jidduu waliin dhadha'u kana rabbi nurraa haa qabu dhalaan zabanaatis maraatte subhaanallah zabanaa khairii guyyumarraa waan hin taane dhagayaatis waan hin taane harkaa deemu jirra waan hin fakkaanne ammaan tana ka deemu jiru kuni isin du'aa naaf godha hordoftoota kiyya rabbi siif haa laaffisu arragaa dheengadda obboleessa kiyya jee qoma dhoodhee akkasitti manaa gabbaasuun kiyya sana agartee miti hedduu takka yeroo san irratti isinillee waan isin gammachiise na fakkaata arramoo deebi'ee siituutu jaartii tiyya siifi birraatu jaartii tiyya akka manaa ba'u baatu godhe jee aanumatti as garagalee hoggaa anaas na komatu aniin kun gaamii maal haa ta'u maal hayaatu ilma namaati ilmi namaa kan balleessanii jiru hanqaa irratti ga'ani tolchaa yaadaa malee gartee miti hamtuu yaada jee waan kana keessa dhaabbachuutti hin jiru hordoftu isinis hadaraa agartee miti du'aa naaf godha anummaanu rakkame anummaanu cinqamees dararamees tamam yaanni halkanii guyyaa namaraache ani maal akkaan godhuu fi maal akkaan dhiisu adda wallaalee dhiisuudhaaf nan dhiisisistu haadha ilmootii baatee manarraa ala jirti sodaa lubbuu isii tamam gurbaan kun nan dhiisuu jetteeti sodaa lubbuu isii baatee ala jirti isa kanaa taatu jaartii tiyyee fi ilmaan kiyyarraa hafuu hin danda'ani ilmaan kiyya isiniitutu akka manaa baan godhee jechi kun maal fakkaata silaa isin manaa na gabbaasu baattanii ilmaan kiyya manaan baanii hayyee manuma keessatti walitti dhiiseetiin bira deeman haa dhiisaa deemaa jenneeti manuma keessa waliin neenee walitti dhiisna nama ajjeechaadhaaf walirra deemaa jiru agartanii jirtan gaa gocha nama goone gaa rabbumaatuutu gartee nu xiqqeesse tamam maqaa oromoo kana xiqqeesseeti kabalaa saniitu gaafa kan intala gartee miti akkas godhe taaju shurrubbee karaan karma sani daddeebiin dubbiin achuma booda wanni biraa uumamaa deemu jirti ilmaan oromoo kana jidduutti tamam nuti ibidda kana agartee akka dhaamu barbaanna malee akka jala shinnu hin barbaannu saniifuu hordoftoota kiyya an hadaraa taniin isinit dhaammaddu dhageessanii akka faraanittis akka hordoftootattis nagayaan barbaada
nagee isaaniitiin barbaada malee agartee isaan kana jidduudhaa sumunii takkan harkadhu garuu zajaa rabbi biraa hin harkadha malee isaanirraa sumuniin harkadha jee waan hin yaaduu hin qabu hin harkadhus dhibbaa dhibbanni beektan isinis kana waan san taateefu inshaallah hanqadhuma viidiyoo keenyatti nu faana turan afeerraa keenya asumaan isinilleen please du'aa nuuf godha nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaa agartee miti hundi keessanuu arkuttiin jira galatoomaa hedduu takka isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa agartee ilmaan Oromoo wallahi waanin jee isiniif hima isiniif qabu akkaan isinii ibsu hin beeku maaliif ibseetu fixuu hin danda'u jaalalaan ilmaan Oromootiif qabu Oromootiif maraaf tan addunyaa guuturra jirtuuf qabu ibsee fixuu hin danda'u bakka jirtanitti namuu nageenyi keenya kan jaalalaa kan onni irraa burqe isin bira haa ga'u inshaallah hanqa viidiyoo nagayaatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh